on the existing protocol. My name is Ani bika kana dhaabbadhee gaaffii koo gaafachuuf kabajaa guddaan isiniif qaba. Ani maqaan koo Andarii Naadha. Ani dhaabbata Miss Communication keessaan hojjedha. Ani dhaabbata kana keessatti barsiistuudha. Fidelia Ezanoikwa. I'm a lecturer in this institution. Please let the sister. Me obboleettii kanaaf gaaffii akka gaafattu haa hayyamnu. Callisaa. Obboleettii sagalee ol kaastee suuta jettee tasgabbiin dubbachuu ni dandeessa amma. Question. Sister, can you speak a bit loudly and slowly? Eeyyeen. I'm a lecturer in this. Ani dhaabbata kana keessatti barsiistuudha. Kutaa Miss Communication keessaan hojjedha. Sorry, you work in? Ati mass communication hojjettaa? Mass communication, mashallah, that's my field also, mass communication. Communication. Eeyyeen Miss Communication sunis damee kooda. Ani Miss Communication barsiistuu amantaati. Kabajaa guutuudhaan wanta tokko ibsuu barbaade. Ati dogongora kana dura dubbatteen wanti tokko sirriitti ibsuu hin dandeenye natti fakkaata. Micaafa qulqulluun waa'ee sadantanii tokkummaa ni dubbata. Kiristoos akkana jedhe, anaa fi abbaan koo tokkoodha. Akkasuma yeroo Kiristoos addunyaa kanarraa deemuu ture, hordoftoota isaatiin akkana jedhe, ani nan deema, garuu hafuurri qulqulluun hanga dhumatti isin wajjin ni jiraata. And the Holy Spirit Sister, who will do you be know, with you the sister? end. Obboleettii mee bakka jechi kun itti argamu beektaa bakka sirrii? Sister, do you know the reference Then, page? excuse me. Sister, did I you? have really studied many. Ifama ani dhugumaan amantii hedduu baay'ee qoradheera. Isaan keessaas Islaamummaa, Budizimii, amantii aadaa fi Hinduu akkasumas amantii Yahudoota. Garuu akkaan ani hubadhutti amantiin hunduu waa'ee nagaa dubbata. Kanaafuu wanti ati jechuu jirtu namni tokko nagaa argachuu kan danda'u yoo Islaama ta'e qofa. Musliima keessatti nagaa argachuun sirriidha ta'uu danda'a. Garuu sun Islaama qofaaf ta'uu qaba. Namni Musliima hin ta'in illee yoo waan sirrii hojjete nagaa argachuu danda'a. Sababni isaa waaqni tokkodha. Kunis immoo yaada waaqa tokko ta'edha. Kanaafuu mee waa'ee amantii fi siyaasaa wal falmuu haa dhiisnu. Mee haa dubbannu waa'ee tokkummaa biyya keenyaa. Religion, politics. Let us talk about uniting our nation, because this is the problem we're having. Sababni isaa rakkoo guddaa amma qabnudha. Mee qabeenyi keenya ilaallee biyya keenya waa'ee boba'aa guddaa qaba. Rakkoo boba'aa guddaa qaba. Warshaaleen hojjechuuf boba'aa qabaachuu qabu. Garuu hojjechuutti hin jiru. Kanaafuu zayitiin haalaan qaala'u jira. Biyyi keenya rakkoo hedduu qaba. Waa'ee amantii wal falmuu dhiifnee waa'ee rakkoo biyya keenyaa haa dubbannu. I will reply to you. This is not a lecture time. Sister, this is not a lecture time. Did you hear the rules? Your question should be... Gaafii kee ani siif deebisa. Ati garuu asitti waa barsiisuu barbaadda. Garuu kun yeroo leekcharaa barnoota kannuu yookaan yeroo wal mormii miti. Obboleettii akkasuma kun yeroo leekchara barnoota ati itti kennitu miti. Seera qaba. Seera dhageessee jirtaa? Seerri akkana jedha. Gaafii kee hima lama yookaan sadi keessatti dhiyeessuu qaba jedha. Kun yeroo gaafii fi deebiidha malee yeroo barnoota leekcharii kannuu fi yeroo itti wal morminuu miti. Ani gaafii kee hubadheera. Ati macaafa irraa jecha tokko murtee ani anaa fi abbaan koo tokkodha jette. Ani wanta tokko beekuu barbaada. Waan tokko si gaafadha. Bakka jechi kun itti barreeffame beektaa? Macaafni eessa keessatti akkana jedha. Yesuus Kiristoos anaa fi abbaan koo tokkodha jedhee macaafni eessa keessatti akkana jedha. Do you know where does the Bible says? Where Jesus Christ said, I and my Father are one. Eeyyen macaafa keessa ni jira kitaaba Maatiyos keessatti. Ati dogoggortee jirta. Macaafa Maatiyos keessatti gonkumaa hin jiru. Garuu macaafa Maatiyos miti. Waan barbaade godhee bifaa fi fakkii keenya nama godhee nu haa uumu. Say, sister. When God wanted to create Adam, he said, let us create man, let us is plural. Let us create man in our own image and likeness. Sister, you have misquoted your Bible. You are... We are not here fighting. I cannot hear you. Okay, You are shouting, I cannot hear. Ani si dhaga'uu hin danda'u. Gaafii gaafattee deebii kee dhageeffachuu dhiiftee waan biraa dubbachaa jirta. Ati ijaa jirta. Ani si dhaga'uu hin danda'u. Amma yeroo kee xumurameera. Egaa obboleettii dhaabi. Ati yeroo dheeraa akkasitti dubbachuu hin dandeessu. Mee maayikiroofoonii sii cufaa.
obboleettiin leekchara barnootaa kennuu barbaaddi maayikiroofoonii si cufaa ati piroofeesaraadha kutaa maas koominikeeshinii keessa jirta The stadium tomorrow. This is not a you istaadiyeemii understand. kireeffadhu eeyyee boru istaadiyeemii kireeffadhu kun bakka barnoota haasaanii miti bakka itti Do you dubbatanii understand English? If you understand English, this afaan is the ingilishii ni hubattanatti fakkaata yoo hubatte kun yeroo gaafii fi deebiidha yeroo barnoota kannuu miti ati gaafii kee hima 2 yookaan 3 keessatti gaafachuu qabda ummata hedduu gaafii gaafachuuf si duubaan hiriiraa jiran ati yeroo ummata kanaa balleessaa jirta kanaaf maayikiroofooniin sii cufamuu qaba maayikiroofoonii sii cufaa obboleettiin kun ingiliffaa hin hubattu natti fakkaata The sister is of mass communication. isheen barsiistuu maas koominikeeshiniidha carraa argadhee jira jettee namoota 20 walitti qabaman kana isheenis akkas jettee yaaddee natti fakkaata maashaallaa namoota 20 jiru kanaaf carraa argadheetti fayyadamee ani wangeela lallabuu jechuuseetti natti fakkaata obboleetti akkana godhi baru advaansimentii beeksisaa godhi haasawa kee kennuuf meeni ilaalla namoonni 20 ni dhufan moo hin dhufanii ani shakkii qaba namoonni 20 illee hin dhufanii mee nutti dhiisi nuti namoota 20 kana nuutu isaa yaame atis guyyaa biraa sagantaa qopheessi istaadiyeema kanatti yaami atis akkuma kijetti barsiistuu waan taateef You had this hall tomorrow and give a talk. Let's see 20,000 come or not. They will not come. You ask a question, I want to reply. No, your microphone will be off. ni jira garuu macaafa maatiyos miti macaafa yohannis boqonnaa 10 keessatti malee macaafni akkana jedha deemi yohannis boqonnaa 10 ilaali akkasumas macaafa jeenesis keessatti yeroo waaqni nama uumuu barbaade akkana jedhe isheen sobaa jirti yesuus akkana jedhe macaafa yohannis boqonnaa 10 keeyyata 30 keessatti anaa fi abbaan koo tokkodha isheen macaafa hin beektu isheen ani kiristaana ofiin jetti garuu jecha macaafaa bakka isaa dogoggoraan jette isheen namoota gowwomsuuf yaalaa jirti mee amma ani deebiinan kanna mee ilaala yaadirime isaa yaadirime macaafa yohannis boqonnaa 10 maali mee namoonni hundi callisaa ummataa callisaa mee dhageeffadhaa isin muslimaa naayijeeriyaatii mi Nigeria. Are you Muslims? So please keep yoo muslima taatan mee callisaa peace, keep quiet. I want silence. ani tasgabbiin barbaada yoo namni waa'ee islaamaa dubbatu mee callisaa haa callifannu maashaallah rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isin haa badhaasu I reward all of you. Takbir. The sister quoted a obboleettii macaafa irraa jecha tokko fudhattee garuu bakka isaa dogoggoraan jette isheen akkana jette yesuus akkana jedhe anaa fi abbaan koo tokkodha ani qormaata tokkoon kaa'a mee naaf agarsiisaa mee natti agarsiisaa jecha tokko qofa kan ifatee shakkii kan hin qabne jecha mamii hin qabne bakka yesuus kiristoos akkana jedhe ani waaqaadha yookaan na waaqeffadhaa ana na gabbaraa jedhu yoo natti agarsiisan amma ani kiristaana ta'a ani musliimoota biraa bakka bu'ee jechaa hin jiru ani ofuma koon qormaata kana jala galchaa jira anaa fi abbaan koo tokkodha jechuun ani waaqaadha jechuudha mitiiree mee yaadirime isaa haa ilaallu mee keeyyata 7 dura haa ilaallu yoo macaafa yohannis boqonnaa 10 keeyyata 23 dubbifte yesuus kiristoos mana qulqullummaa salamoon keessa seenee keeyyata 24ffaa yihuudoonni isa marsanii akkana jedhaniin ati kiristoos yoo taate ifatti nutti himi keeyyata 25ffaa yesuus kiristoos akkana jedheen ani isinitti himeera garuu isin hin amanne hojiin ani hojjedhu abbaa koo irraa dhufe naaf ragaa baha keeyyata 26 anis isinis isin hoolota koo miti kanaaf na hin amantan keeyyata 27ffaa hoolonni koo sagalee koo ni dhaga'u keeyyata 28ffaa namni tokko illee harka koo keessaa isaan baasuu hin danda'u keeyyata 29ffaa abbaan koo na caala guddaadha namni tokko illee harka isaa keessaa baasuu hin danda'u akkasumas akkana jedha anaa fi abbaan koo tokkodha mee fakkeenya tokko haa fudhannu ani akkana jedhe haa jennu abbaan koo doktaraadha anis doktaraadha anaa fi abbaan koo tokkodha kan jechuun nama tokko ta'uu jechuudha lakki hiikni isaa kaayyoo keessatti tokko ta'uudha lamaan keenya doktaraadha in purpose we are one, we both are doctors. So akkasumas yesuus kiristoos akkana jechaa ture inni akkana jechaa ture ergaa waaqa geessisuu keessatti anaa fi abbaan koo tokkodha my father are one. That means in delivering the message of God, they are one. Nowhere does it mean they are one in purpose. Bible more than what you are following.
keeyyata 31ffaa Yihuudoonni dhagaa fudhatanii Yesuus Kiristoos rukutuuf yaalan keeyyata 32ffaa Yesuus Kiristoos akkana jedhe hojii gaarii hedduu isinitti agarsiiseera maaliif dhagaan na rukuttu keeyyata 33ffaa isaan akkana jedhan hojii gaarii fi miti garuu sababiin isaa ati nama taatee of waaqa jettee dubbatteefi Yesus deebisee akkana jedhe macaafa keessan keessatti hin barreeffamne faarfannaa 82 keeyyata 6 keessatti isin waaqootodha jedha kana jechuun yoo jechi waaqaa nama tokko irratti dhufe macaafni isa waaqa jedhee waamuu danda'a kanaaf macaafni hin cabu kanaaf ani macaafa sirriitti dubbisaa jira isin caalaa ani macaafa hordofa garuu isin iyyaa jirtu isheen amma illee Maatiyos jettee iyyaa jirti garuu Maatiyos keessatti hin jiru isheen dhiifama gaafachuu hin barbaaddu ani doggoraa jira jechaa hin jirtu isheen ammallee barnoota lekcharii kannuu barbaaddi barnoota kannuu yoo barbaadde afeeraa namoota advensarii godhi mee ni ilaalla namoota meeqa akkasii dhufan ani shakkii qaba namoonni 200 hin dhufan garuu nuti asitti namoota 20 olii wajjin jirra kanaaf dhumarratti Yesuus Kiristoos gonkumaa of waaqa ani waaqa hin jenne inni gonkumaa hin jenne ani waaqaadha. I doubt whether even 200 will turn up. Leave aside 20,000. So, Jesus Christ, peace be upon him, never claimed divinity. He never said, I'm God. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota channel Smart Barii. Viidiyoo kanarraa waa hedduu akka barattan abdii qabna. YouTube keenya subscribe nu godhaa akkasumas namoonni join nu godhuu dandeessan join nu godhaa isiniin jenna. Egaa viidiyoo kanarraa wanti nuti barachuu dandeenyu waa hedduudha. Intalti kun Dr. Zakir Naik akkanii fi waan dogongoraa waan faayidaa hin qabne haasoo jirutti isa xiqqeessuu barbaadde garuu inni deebisaa gaarii deebisee fi isin barbaadde furmaata biyya keenya haa dubbannu waa'ee barnoota amantii dhiifnee furmaata biyya keenya dubbannu jetteeti Dr. Zakir Naik falmu jirti garuu sila osoonii fi beeyte furmaata addunyaa tana guutuu furmaata waa hundaa kan ta'e amantii islaamaati quraana rabbii addunyaa tana akkamitti akka jiraannuuf akka geessinuuf furmaata waa hundarra gaariiti isaan hin beekanii isaan tanaafi hanganuma ennaa viidiyoo biraatiin akka deebinu nagaan nuuf turaadha yaada keessan yoo qabaattan komentii jala nu barreessaa komii yoo nurraa qabaattan yoo nu dubbisuu barbaaddan komentii jala nu barreessaa isiniin jenna nagaan tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.